harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana Bunnoo Waabeekooti. Asinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka na faana turtan kabajaan isin affeera. Godina Gujii Ba'aa aanaa Sorraa keessatti dargaggoota lama maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkuun hidhattoonni mootummaa hidhanii dararaa jiraachuun himamee jira. Wantoota odeeffannee irraa qindeessinee isin biraan geenya. Mata duree keenya lammaffaatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii keessatti waraanni PP abbaa maatii tokko rasaasaan tumuun ajjeesan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyiitti loltoonni mootummaa qoricha summaa'aa namoota nyaachisuun himamee jira. Wantoota odeeffannee irraa qindeessinee isin biraan geenya. Gargaaraa Piroofeesaraa fi hayyuun seenaa Afrikaa Dr. Ittaanaa Habtee faffaca'insi humna Oromoo bara 2018 yeroo jijjiirama siyaasa dinagdee Itoophiyaa jalqabee jedhan. Radeebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Gujii Ba'aa aanaa Sorraa keessatti dargaggoota lama maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkuun hidhattoonni PP hidhanii dararaa jiraachuun maddeen himan. Murni badhaadhinaa hidhaa namoota nagaa irratti raawwachaa jiru qabsoon sabaa akka laafatuuf akkasumas lola karaa hundaan biyyattii keessatti adeemsifamaa jiruun Oromoo dararuun fala siyaasaa naaf ta'a jedhee ofitti fudhachuun gidiraa hamaa uummata Oromoo irratti raawwataa jira. Saba Oromoo irratti yaaddoo guddaa uumee kan jiru murni PP namoonni nagaan ba'anii galuun hedduu yaaddessaa ta'uu jiraattonni Oromiyaa kutaalee garaagaraa himachaa jiru. Haaluma kanaan godina Gujii Ba'aa aanaa Sorraa ganda Bariisaa Gaaloo keessaa dargaggoota maqaan isaanii Dasuu Gizaachoo fi Alamuu Banataa jedhaman badii isaanii tokko malee caasaan mootummaa PP siyaasa sobaan yakku mana hidhaatti naqee isaan dararaa jiraachuu maddeen keenya bakkicha irraa nuuf himan. Dargaggoonni kunneen namoota nagaa sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisu keessaa qooda kan hin qabnee fi hojjetanii jiraachuuf namoota tattaaffatan akka ta'an maddeen keenya himaniiru. Murni badhaadhinaa yeroo ammaa muddama hamaa keessa seenuun jibbaata falmachuuf akka isaaniif ta'utti namoota nagaa ajjeesuu hidhuu fi dhabamsiisaa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii keessatti waraanni PP abbaa maatii tokko rasaasaan tumuun ajjeesan. Gareen maafiyaa PP baduu dura saba Oromoo balleessaa jiru kun Oromiyaa dirree waraanaa gochuun loltoota isaa adaba hin qabne qe'ee Oromootti bobbaasuun guyyaa guyyaatti lubbuu lammiilee nagaa akka baalatti harcaasaa jira. Gareen ammeenyaa kun maqaa siyaasaa namatti maxxansuun hidhattoota sirnichaa naamusa hin qabneen manaa gadi baasee ajjeesaa qabeenya gubaa hidhaa fi dararaa akka jiru ni beekama. Kanumarraa ka'uun hidhattoonni sirna bilxiginnaa godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii ganda Geemii Gaabbaa iddoo addaa Maannasii jedhamu keessatti qonnaan bulaa maqaan isaa Mahmud Toomoo jedhamu kan abbaa warraa dubartoota sadii fi abbaa ilmaan 14 ta'e yakka tokko malee mana isaatii baasanii daandii gubbaatti rasaasatti roobsuun akka ajjeesan jiraattonni himaniiru. Namni ajjeefame kun nama siyaasaa osoo hin taane tilmaama waboo deeggarta jedhuun erga manaa baasanii booda daandii gubbaatti akka ajjeesan maddeen keenya ifoomsanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyiitti loltoonni mootummaa qoricha summaa'aa namoota nyaachisuun himame. Godina Lixa Shaggar aanaa Midaaqanyii ganda Bakaafaa Beetoo bakka addaa Bakaafaa jedhamutti manneen uummataa yeroo sakattaanitti summii nyaatatti akka naqan maddeen keenya himaniiru. Haaluma kanaan jiraataa ganda sanaa kan ta'an obbo Tasfaayee Bushuu irratti gochi hammeenyaa kun kan raawwate hoggaa ta'u ilmaan isaanii 5 nyaata loltoonni PP summeessan kana nyaachuun intalli dubaraa tokko battalumatti akka duute barame kanneen hafan irratti immoo miidhaa guddaan akka qaqqabe maddeen keenya bakkicha irraa nuuf ibsaniiru. Intalli obbo Tasfaayee loltoota PP'n summeeffamtee duute kan maqaan ishee Maarree Tasfaayee jedhamtu hoggaa taatu loon hawaasa 7 summeeffamuun ajjeefaman dabalatee namoonni 3 du'aaf jireenya gidduu akka jiran maddeen keenya himaniiru. Mootummaan PP caasaa isaa albaadheeyyii naannoo Oromiyaa fayyadamuun saba Oromoo irratti gocha gara jabinaa fi daguggaa sanyii raawwachaa jira.
gargaara Piroofeesaraa fi hayyuun seenaa Afrikaa Dr. Ittaanaa Haftee faffaca'insi humna Oromoo bara 2018 yeroo jijjiirama siyaas dinagdee Itoophiyaa jalqabee jedhan. Oromoon qabsoo waloo barootaaf taasisaa ture bara 2018 xumura irraan ga'ee injifannoo yeroo argatu akkaataa itti fayyadama injifannoo sana irratti ejjennoo waloo qabaachuu dhabuun ka'umsa faffaciinsa humna Oromoo keessaa tokko jedhan Dr. Ittaanaa Haftee. Paartileen siyaasaa Oromoo biyya alaarraa qabsaa turanii fi biyya keessa jiranis ejjennoo waloo hirree uummata Oromoo murteessoo osoo hin qabaatin ejjennoo mataa isaanii qabaachuun itti fufuun isaanii humni dargaggeessa Oromoo adda demokraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa lolaa ture sun akka bittinnaa'u taasise jechuun danqaa mooraa qabsoo Oromoo mudate ibsaniiru. Ejjennoon waloo Oromoo fi dhaabota siyaasaa Oromoo gidduudhaa dhabamuun paartileen siyaasaa Oromoo dabalatee dargaggeessi Oromoo jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti fidee fi uummata Oromoo kopha kophaatti akka aleelamaniif haala mijeessee jedhan. Yeroo injifannoon uummataa saamamuu fi dhiibbaan garee bulchiinsa biyyattii qabateen uummata Oromoo irratti raawwatamu abooleen siyaasaa Oromoo ejjennoo tokko qabaatanii ibsa waloo baasuun uummata isaanii haala jiru hubachiisuu hin dandeenye jechuun Dr. Ittaanaan himaniiru. Akkasumas ajjeefamuu artisti Hacaaluu Hundeessaa hordofee dargaggeessi qabsoo karaa nagaarraa abdii kutachuun qabsoo hidhannoof waraana bilisummaa Oromootti akka dabalames Dr. Ittaanaa Hafteen himaniiru. Hayyoonni Oromoo afaan faajjii keessa galuun gartokkeen isaanii qabsoon Oromoo goolabamtee jirti. Mootummaa kana tumsuu qabna jechuun gara mootummaa yeroo goran gartokkeen isaanii immoo gidduutti rakkatanii hafan jechuun faffaca'iinsa qabsoo Oromoo keessaa shoora guddaa akka qaban Dr. Ittaanaa Haftee eeraniiru. Uummanni Oromoo haala ulfaataa akkasii keessa darbee yeroo ammaa sadarkaa qondaaltonni siyaasaa akka jaalbattee urgeessaa ajjeefamanii itti gataman, yeroo dargaggoonni maneedhaa keessaa baafamanii ajjeefaman, yeroo loltoonni mootummaa uummata lafarraa buqqisaa jiran keessa jiraa jedhaniiru. Oromoon osoo hayyoota gurguddoo qabu akkamitti geggeessaa dhabee sadarkaa kanatti rakkoof saaxilamee gaaffii jedhuuf deebii kan kennan Dr. Ittaanaan qajeelfamni yookaan piriinsiibil jiraachuu dhabuu fi qulqullinni yaadaa hawaasa keessatti lafa qabachuu dhabuun isaa warra Oromoodhaaf hojjechuu barbaadan akka hin hojjenne taasisee jedhan. Fakkeenyaaf mooraa qabsoo Oromoo humneessuu fi qulqullina yaadaa uumuuf koongiraasii Oromoo idil addunyaa hundeessine kan jedhan Dr. Ittaanaa Haftee hawaasa keenya keessaa qajeelfamaa fi yaadni qulqulluun waan hin jirreef kaan bilxiginnaanis Oromoodhaa haaseentu jedha, kaan immoo ebalufaatis nama keenya haaseenu jechuun kun immoo hooggansatu keessaa gatame jechuun komii dhiyeessaa. Rakkoo kanneenitu walitti dabalamuun hayyoonni Oromoo geggeessaa cimaa akka of keessaa hin baafne danqaa ta'ee jedhan. Hayyoonni uummata hoogganuuf uummanni hayyoota duubaan dhaabbatee yaada isaanii utubuu qaba jechuun yaadni fi qajeelfamni hayyoonni kennan dhiibbaa akka uumuuf sochiin hawaasaa fi ilaalchi qabsoo tokkoon tokkoon namaa qabu gara ilaalcha dantaa Oromoo waliigalaa kabachiisutti luucca'uu qabas jedhaniiru. Yeroon haaraan tarkaanfii haaraa hooggansa haaraa fi yaada haaraa barbaada kan jedhayyuun kun yeroon ammaa kun yeroo hawaasni yaada qulqulluu qabsoo Oromoo jala yaa'uu qabuudhas jedhaniiru. Yaada furmaataa kan eeran Dr. Ittaanaa Haftee hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo hanqina mudate gamaggamuun hanqina gama isaaniitiin uumameef uummata dhiifama gaafatanii hooggansa haaraatti dabarsuu qabus jedhaniiru. Itti fufuun waraanni bilisummaa Oromoo waggootan ja'an darban gurmuu isaa babal'isuun mootummaa Itoophiyaa irratti qabsaa'us akkuma gurmuu waraanaa guddisee gurmuu hooggansa isaa babal'isuun deeggarsa siyaasaa wal fakkaataa argachuu hin dandeenyes jedhaniiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo imala isaa gamaggamuun uummataaf ifa taasisuu qaba jechuun hayyuun seenaa kun dhaamanii jiru. Miidiyaa dabalatee qaamoleen hawaasaa fi hayyoonni dhimmoota waloo Oromoo irratti xiyyeeffachuun akka hojjechuu qabanis Dr. Ittaanaa Haftee dhaamsa dabarsanii jiru. Hayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'an buunnoo waa beekoti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutuuba Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabiskiraayib sheer laayikii gochuun dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.